An umrii tanaan sana laalama akkamitti godha waan wayi. Tamam wayyee kaa ifa fuudhi jettan haga afurittiin itti fufa laaboon isa adda. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yayyaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya kam nagaa keessanii fayyaadhaa jirtu isinii jechaa dhufne deebinee jira kun arraas alhamdulillahi rabbil aalamiin. Maaliin dhufte jechuun keessaniin oolamu akkuma beekamu gaa komantii teessanillee ilaalee ture komantii hunda arkee ture lakkoofsa tokkoo fi lamaan isin madaalee ture lakkoofsi isin haa barreessan. Okay gaa saniifuu jechuun kiyya akkuma beekamutti akkuma isiniif dengada viidiyoo isinii waraabetti waa'ee yaani komantiilee teessan tasii barreessitan komantii 800 komantiin isin warra barreessitan arkee ture. Ni caala komantii toora 900 jentu jala deemee daawwadheetiin ture. Lakkoofsi irra baay'ee lakkoofsa lama saniifuu ifa manaaf godhaa jechuu kiyya keessanillee naaf hin milkoofne akkanan itti jarrabes naaf hin milkoofne akkuma isaaniif teetu milkaa'ee jechuu kiyya. Maali jechuun kiyya hin oolamu Yaasimiin waa hunda keessaan finne namoota waa hedduudha finne jaayiza goone garuu immoo viidiyoo waraabuun hin danda'amu waan ta'eef viidiyoo waraabne ofirraa akka goonu wallaallee ofirraa hayyame kalaas ammaa fi jennee boodatti yeroo biraatti hayyamee fi yeroo biraa yoo taate malee amma immoo agasiin deessuu maal jeenitiin ture mee isillee xiqqoo dhukkubee mana hamaatti galchine amma mee fankalee galchine irraan dhayine irra bilbileetinne haala isin keessa jirtu waliinuu hubannu ta'a saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya annagaan qaba alhamdulillahi saniifuu faana turaa irra bilbilaa gara bilbilutti faana deemaa let's go. Rabbi haa fayyisu du'aa godhaame du'aa nu garaafi rabbiin akka naaf fayyisu du'aa naaf godhaadha waa hundaa'u yaamu jira. Halo. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Akkami nagaa fayyaadha? Wayoite? Halkan ifatti galee xiqqoo ni dhukkubaan hanjani ammas ni dhukkubee jenniti deebi'ee jenni. Akkami wayyaa akkami? Mee ifumaaf akkanatti harka wanni ittiif galchuu deemtaa barra. Duuba ammaati akkami sira? Akkam taate akkami si dhukkube? Malee waa'ee karaa ilmooti miti. Sagaleen ta'in jirtu urjii ol kaasi. Eegaa? Maali ittisa waa'ee maalii jette? Waa'ee ilmooti miti? Duba kamitti nagaa qabda akka biraa? Yoom dhufuufi? Yoom dhufuufi? Mana qaamana. Gizee rabbi jaarsi kan mana jiru jaarsa kophaa mana dhiisee hafuu ati yor. Egaa? Mee naafetiin tun ka waan jiru haasaamte wanni haasaamte dhumtee beekame jechuudha sira. Mee yaa urjii akkatillee siyaasisuun barbaanne nafuusisuu waa maaliif barbaadde waan? Nafuusisuu maaliif barbaadde? Waa'um ulmarraa eemmatu hundi. Yaani boodanii naaf jechuudhaati. Duuba mee ammaan tana sanumaa jecha wanni amma dheengadda gaanii yaadatta. Wallahi yaani ol beegaa
quba qabda silaa waa hedduu isin haasofne garuu daawwattoota duratti illee hin dubbanne qilleensa irratti tanii ol ba'ee hatta viidiyoo haasa'ee jira. Naaf isin adda baanee jeetiin hedduu aaree miira keessa galee waa hedduu haasa'ee isin yaadatta. Duuba egaa achirra dhaabbaddeetiin adda baanee jirraa jechuudha. Illa gaa'eebaa guyyaan asii deemtu jechuudha. Ni beektatis akkaataa itti deemtu jechuudha. Daawwattoota keenyaatti hin beekne malee daawwattoonni keenya garuu san hunda akka waan hin badii yookaan sitti balleessee maal jedhanii xiqqishoo ni ejjaanii saniifuu badii kana hunda atiiti itti nanaqu jira. Atiiti akkanaan akka xaaree mufadhu na godhu jira. Garuu immoo tana hunda osoo beektuu osoo agartuu osoo wanni tun rakkoodhaa beektuutii miikatti nama ofu jirtu. Amma maaliif ifa namni haasee edda galee rakkanaaf ammaan gaafii akkuma nama tokkotti si gaafadhe akkuma yaanii mufannaa fi irra deebitee waan dhumatti takka haasawite osoo hin taane akkuma tokkotti si gaafadhe irra deebi'ee. Ulmumaa jecha sagaleen ittiin dhagahamtu ol fuudha. Egaa ulmuma qofaaf duuba ilaalaa bishaan sun bakka ani hin fuune jechuun naaf itti addaba wayya. Duubaan dhalaa biraa siif ilaala gonjee taate naaf barbaadde hin fedhu jechuun jirraa bara. Dhalaan as keessaa kaa'ina yoo taate. Rakkanaati. Duuba inshaallah kalaas waa hundaaf rakkoon qabu. Ati amma ishii nagaa qabda. Ati alhamdulillah garuu nagaa qabda. Ati nagaa qabda garuu akka biraa. Okay, viidiyoo sirraa waraabu jira asumaan daawwattoota kayyaanis assalaamu alaikum jeeni waan itti jirtu kanarraayis adabadhu siin jechuu jiranii yaasimiin ni maraattee wanta kana dhiisii namoonni yoo xiqqaatee nama baay'ee kana jira nama viidiyoo gadhiise takka jalatti. Aywa laannoo kaa nama viidiyoo nuti kun kan namni daawwatu beektaa namni kun kan waliin quba nu qabaa beektaa daawwattoonni keenyas. Ammas waan biraati miti bara wanni irratti haasa'u viidiyoo sirraa waraabu jiruuf yaani dhugaan jirtu tanaadha malee kalaas anis daawwattoota kiyya kunoo dhugaan jirtus akkanatti haasa'amtee dhumatteedha beektaa. Silaa beektaa duuba amma wanni finnes akkam fuudhus maal jennee namoonni kaasees kalaas ammaa mititti hayyamsiifne beektaa. Saniifuu inshaallah rabbi yoo jee kalaas baru inshaallah rabbi jee hin dhufaanu nama yookaan isaa jarrumaanu sees fiduun oolu ani mana inshaallah wantaafu waan hafes baroo deddeebine inshaallah. Khayruma rabbi isaa godhu masaan waan akka jaalatuuf na dhibeenye. An umrii tanaan sara laalama akkamiin itti godha waan wayi. Tamam wayyee gaa ifa fuudhi jettan haga afurittiin itti fufa dhaaboon sadda. Hayi maal isin boodas akka lama dhuftu beekaa jallachuutus isin boodas lama akka dhuftu beekaa. Isin lamaan ufuu guutuu hin danda'uun isin lamaan ifuun akka shari'aa isin iyyoon guutuu dadhabe akkam na gootame kafuraa itti ittuma kaaye. Tamam lamaan eegunnaan isa furan inni isin hin guutu. Inshaallah yeesaniif oke daawwattoota keenyaan assalaamu alaikum jeen. Daawwattoota keenyaan assalaamu alaikum jeen ka aga fuula isaanii dura dhuftutti. Injattuuni okay eeyyee baay'ee. Injattuuni re. Okay eeyyee baay'ee.
Oke daawwattoota hordoftoota keenya kun dhageessanii jirta waan isin jettus waliin dhageenya sagalee isiitis dhageessan jeetii yaada. Hunooga akkuma jettan dubbiseetiin jira. Isinis nagaa qabdi alhamdulillah. Garuu isiin nagaa qabdi daawwattoota hordoftoota keenya haati manaa kiyyaatis nagaa naaf qabdi. Jechi kiyya akkana jechuun kiyya isiin fayyaa qabdi jechuu kiyya nagaa qabdi alhamdulillah. Garuu immoo xiqqoo akkuma isin jee dhukkubee rabbiin haa fayyisu dhukkubee mana akkuma deemtee garuu isin na dhodhoosu jirti. Saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya garuu ana akkaan fuudhuuf hayyameetu hin jira dhiifama narraa taa'ee jechuu kiyya waliin hayyamsiisa namoonni na bu'anii taga danda'anii akka xiqqaate mana kiyyaan akkana guutaniiti guyyaa lama guutuu kan viidiyoo isin waraabnee kalee gadi hin deemne kamisa kalee narraa oolanii edda halkan sa'aatii meeqatti asii kutanii achi deemnee achirraayis kan hin dhaqee galee kalee isaan achirraa galee kalee isa gallaan asii mana kiyya galanii asitti haasofnee reefa kana duratti xiqqishoo adda isin hin baafne jechuu kiyya beekadha daawwattoota hordoftoota keenya. Saniifuu ani jechuun kiyya akka isiin akka isii fuudhuuf akka miccoo san fuudhuuf na hayyamsiisanii turanii ani immoo garuu abadanii jechuu ture garuu isiin tun akka mana deebituuf jedhanii ani saniifuu waa hunda amma asirratti naasa'u aarsaa barbaachisaa ta'e kafaluutti hin jira ammallee ishaalas boodallee kafaluuf qophiidha garuu immoo isiin tun haati manaa kiyyaa tun ilmoo wajjin irraa rakkatte ilmoo wajjin irraa cinqamurra aniin kun yoon fuudhee lakki yoon fuudhee isiin tun rakkoo tana keessaa baate hoo jeete jechuudha kaniin isiin akkam fuudhuuf hayyamee fi uummata kiyya akkamitti hayyamtaa irraan tana akkamitti ati biyya namaa keessa teessee shamarran lama fuudhinii maal isu jirtanii dhugaa keessanii galatoomaa ulfaadhaa umriin abbeeradhaa isin jaalanna dhugaa keessanii Oromoo kiyya garuu naaf hin mijjooyne wanti hin godhu hin jiru garuu ammaa miti haga isin deessuun obsaallaa jeeni. Inshallah tasanii rakkoon qabu si walii galtanii naan janii korooti immoo akka fuutu qofa hayyamii fi naan janii beete saniifuu hayyee kan nama dura dhaabbachuun turfaattee arraan tana akka keessummaan akka keessummaan akkuma dhufte keessaanis na dhufu jirti isinillee keessummaa tiyya harka keenya darbitee akka isaanii ayyamte son jenne isaanis ni kabaja isinillee ni kabaja saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya ulfaadhaa galatoomaa isin jaalanna I love you garuu ani isin jaalanne biyya namaa tana onni dhufeef dhalaa shammadu osoo hin taane beera shammaduuf osoo hin taane ani hojiifin biyya namaa tana keessa dhufe hojiifin biyya tana keessa jira saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya arraan tana zaama isin baay'isuun deemu viidiyoon tunillee yeroo baay'ee isin baay'isa dhugaan jirtu tanaa qofaadha ani hayyamee garuu immoo isaaniif hayyameetiin jira jechuu kiyya qofaafin isiniif dhufe saniifuu meeshaa allagaa isin tun manatti hin deebine akka isin manatti deebituuf yakaniin kana hunda hojjedheefanii Inshallah Rabbi mana tadeebsu yaadu ayinaaf godhaa fi guyyaa isin mana deebite immoo waan jiru waliin haasofnaa waan jiru ka waliin dubbannu ta'a waan jiru ka waliin agarru ta'a inshallah ummata kiyya ka waliin inshallah waa hunda waliin agarra inshallah yoo Rabbiin fidee egaa dhufan viidiyoo biraa irratti walitti deebina inshallah amma gaas booda isii mana galte Rabbiin nu agarsiisu du'aa ayinaaf godhaadha isinillee egaa daawwattoota keenya Rabbi isin haa milkeessu galatoomaa warreen keessan dhuftanii والله نسيها باي أنا أبدا أنت هدوء كيسون جالنا قلتهم عمري نبدأ ردا سين جالنا I love you ونران سين جالنا نقولتهم عمري نبدأ ردا دا وقاكم كمان باي سنة ردا أورمون كينيا نوفيراتهم باي يكتن سادا نبوسيتني إتين بورنا سنيفو متكيا أنا بجرادا قلتهم الفادا عمري ديردا جوكيا سنيفو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته isinit illee dheerachuun barbaadu jechuudha asumaanuu viidiyoon kiyya karraan tana asirratti cita haga viidiyoo isii fidee isaan yookaan fidee nama isii fide sanii wajjin mana teenyee yookaan akkaataa itti fidanis hin beekne inshallah mee waliin laallu taha garuu na hayyamsi akka hayyamsuu fedhanii isaanis wanni dhufu deemuuf jiranii maaliif naaf hin galle ani immoo garuu ammatti na hayyamuun jeeni inshallah mee sanii fuudhaa hordoftoota keenya Infaan turaa galatoomaadha isin waan farda turtaniif galatooma. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Bye bye.